Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Meeseejii namaaf ergame meeseejiin sun diileetii ta'e osoo nuti ergaa sana hin ilaalin meeseejii sana namni nurraa diileetii godhe haala kamiin dubbisuu dandeenya ka jedhu takka isinii qabadhee dhufeen jira. Haala salphaa ta'een meeseejii namni erge osoo nuti ilaalin nurraa balleesse sana haala kamiin akka dubbisuu dandeenyu waliin ilaalla. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe kana tokko hin dagatina akkasuma like sakandii xiqqoo isinitti fudhatti like gochuudhaan eegala isiniin jecha haala kamiin meeseejii namni nuuf erge nurraa balleesse yookaan immoo osoo nuti ergaa sana hin ilaalin diileetii godhame haala kamiin dubbisuu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. Kun amma namni asii ergee jira ergaa kana ergee ka'e diileetii godhee jira. Meeseejii haga ta'e erga ergitanii booda delete for me fi delete for everyone jira. Delete for everyone gizee gootan osoo namni sun hin ilaalin meeseejiin deeme sun delete tahaa jechuudha. Akka haala kanaan fidee nu baasa. So meeseejii haala kanaan delete tahee haala kamiin dubbisuu dandeenya? Karaa salphaa ta'een meeseejii nurraa balleeffame sana deebifnee dubbisuu ni dandeenya dhibbaaf dhibbatti jechuudha. Garuu sanaan dura aappii tokko gadi buufachuu qabna. Meeseejii badee sana deebifnee dubbisuudhaaf aappii tokko aappii nuti gadi buufachuu qabnu jira. Play Store irra seenne aappii sana waliin gad haa buufnu jalqaba. Play Store irra seenuudhaan Play Store kana irra aappii sana yeroo sarchii gootan waan adda addaa hedduutu isiniif dhufa. Achi keessaa kan sirriitti dalagu takkaan isinitti agarsiisa. Aappii sana bakka sarchii irratti Auto RDM jechuudhaan sarchii godhattu. Auto RDM jettanii yeroo sarchii gootan jalqaba irratti isiniif dhufa. Itti fayyadama isaas waliin ilaalla. WhatsApp qofaa fi miti waa hundaaf isiniif fayyada. Garuu ammaaf WhatsApp waliin haa ilaallu. Auto RDM yeroo sarchii gootan jalqaba irratti kan isiniif ba'u isa aappii sana download godhanna yookaan immoo install godhachuudhaan gadi buufanna gara gaalarii keenyaatti. Play Store irra argachuu dandeessu yookaan immoo App Store irra achirraa gadi buufattu install kan jedhu kana tuqeen download godhadha gara gaalariitti gadi buusuudhaan itti fayyadama isaa waliin ilaallaa jechuudha. Auto RDM jedha. Aappii kana gadi buufattu erga gadi buufattanii booda ni bannaa jechuudha. Amma gadinaaf bu'ee jira ni bannaa steepii xiqqoosiitiin sirreessinaa jechuudha aappicha akka nuuf ta'utti. Kunoo gadi bu'ee jira amma irra seenna. Yeroo irra seentan jalqaba irragaa haala kana isinii bana suuraan isaallee kana fakkaata. Aappii kana gara fuulduraatti haga nu deemsisutti eeguudhaan asii or try limited version ka jettu ka jala jirtu tuquudhaan gara steepii ittaanutti dabarfanna. Filannoo lama nu kenna ka daalachoftee jala jirtu tuqnee gara fuula duraa deemuudhaan xiyya gara fuula duraan nu geessu tuqna ammallee. Asirratti aappii adda addaa nuuf fiduudhaan filadhu nuun jedha. WhatsApp jalqaba irratti argattu WhatsApp dhuma filattu sanduuqa WhatsApp fuula dura jiru irratti raayitii godhachuudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. WhatsApp irratti raayitii godhannee dabarfannaa aappii barbaadan hundaayyuu kafeetan raayitii itti godhachuu dandeessu ka hundaayyuu ka balleeffame ilaaluuf xiyya santuquun gara fuula duraa yeroo deemnu eeyyama sadii kenni nuun jedha. Inni jalqaba storage access dha. Permission eeyyama kennuu qabna waan ta'eef allow fuula dura isaa jiru tugna ka lakkoofsa tokko. Allow jedhee fuula dura isaa jira. Allow ka jedhu kana irra tugnaa jechuudha. Yeroo nuti tugne filannoo lama nu kenna allow ka jedhu tugna ammallee. Allow ka jedhu eeyyama kenninaa jechuudha. Ammallee notification access jira. Isas kan lakkoofsa lamarra jirus isas allow tugna. Yeroo nuti kan lakkoofsa lamaa tugne yeroo baay'ee gara settingii nu geessa. Allow lakkoofsa lamaa yeroo sin tuytan go to setting jedha. Go to setting ka jedhu kana tuquudhaan deemnee sirreessina. Achuma aappii sana nuuf fida. Aappii sana fuula dura waan jiru sana ni banna. Sambanuudhaan allow goonaa jechuudha. Mallattoo aappichaa qaba. Sabbanuudhaan allow goonee duubatti deebina. Allow yeroo sin gootan aappiin sun ni banamaa jechuudha. Amma banamee jira. Eeyyama kenninee jira. Duubatti deebina. Duubatti deebi'uudhaan lakkoofsa sadii tafe lakkoofsa sadiis allow ka jedhu fuula dura isaa jira. Isas allow ka jedhu tuquudhaan ammallee allow tugna. Sanaan booda egaa raayitii jala isaa jiru raayitii san tuqachuudhaan fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Amma xumurree jirra. Sadanuu eeyyama kenninee jirra. Bakka aappis jedhu kana tuquudhaan yeroo feenetti WhatsApp keessaa baasuu dandeenya. Ammallee itti ida'uu dandeenya. Meeseejii haala kamiin akka nas dhufu haala kamiin meeseejii delete ta'e akka dubbifnus waliin ilaaluu deemaa jirra jechuudha. Aappii asirra tuquudhaan yoo barbaanne ida'uu gubbaa tuqnee aappii biraas itti dabaluu dandeenya. Amma WhatsApp already galfannee jirra. Yoo keessan jiraanne ida'uu tuqnee WhatsApp galfanna. WhatsApp keessa jira achumatti dhiifna amma.
Okay, WhatsApp irraa meeseejii yeroo diileet ta'e egaa chaatii kana jala dhufeef nuuf gala. Keessaa ba'ee amma meeseejii diileet ta'e takka isinitti agarsiisu. WhatsApp irra seenuudhaan WhatsApp tokkorraa gara biraatti barreessee diileetii haa godhu. Waanuma ta'e waan adda addaa ofirratti barreessuudhaan meeseejii kana diileet godhaa jechuudha. Namni naaf ergee osoon hin ilaalin meeseejiin sun narraa haqame yookaan immoo narraa balleeffame sana haala kamiin akka inni deemee achi keessa galu waliin ilaallaa jechuudha. Amma kana barreesseen jira. Deebi'ee haa haqu akka namni sun hin argineef jechuudha. Kana hundayyuu selektii itti gochuudhaan maarkii itti gochuudhaan hunda isaayyuu diileet godha. Meeseejii dogoggoraan ergee yookaan immoo akka namni sun hin laalle kan hin barbaade sana guutuu isaa delete for everyone ka jedhu yeroo diileetii godhe nama sana biraayis ni badaa jechuudha. Yeroo inni badu namni sun maal godha? Namni aappii kana gadi buufatee qabu aappii sanarra deema. Yeroo inni WhatsApp isaa banu meeseejiin guutuun isaa diileet ta'ee jira yookaan immoo osoo inni hin laalin irraa haqamee jira. Meeseejii haqame kana guutuu isaa dubbisuuf aappii sanarra deemaa jechuudha. Namni erge sun guutuu isaa diileet godhee jira waan ta'eef gara aappii gadi buufannee adeemna. Bakka kanarraa diileet ta'ee jira waan ta'eef jechuudha. Aappii sanarra deemna. Aappii amma Play Store irraa gadi buufannee jechuudha. Aappii kanarra yeroo isin seentan, yeroo isin irra tuqxanii seentan jalqaba irra maqaan namaa as jalatti isinii tarreessa irra tuqnaa jechuudha. Nama meeseejii sana diileet godhe. Wanti inni ergee diileetii godhe guutuun isaa dhufee asirratti nuuf bahaa jechuudha. Waan diileet ta'e qofa fidee as keessa nuuf galcha. Wanti diileet ta'e guutuun isaa as nuuf jira jechuudha. Ammallee meeseejii biraa daballee barreessinee waliin ilaaluu dandeenya. Meeseejii dheeraa, meeseejii haga feetan yoo namaaf barreessitan wanti inni diileet godhee wanti osoo isin hin laalin isin dura haqame guutuun isaa dhufee as keessa galaa jechuudha. Barreesseen jira diileet haa godhu akka namni sun hin argineef diileetii ka jedhu kana tuqeen diileet for everyone ka jedhu kana tuqa. Amma badee jira. Gara WhatsApp kaadii yoo deemu narraa haqamee jira osoon hin laalin jechuudha. WhatsApp kaadii irra yeroo seennu haqamee jira hin jiru meeseejiin sun dhuma irraa haqamee jira. Gara aappii sanaa adeemnaa jechuudha. Aappii sanarra yeroo seennee ilaallu maqaan nama sanaa dhufee durarra jira irra tuqna. Yeroo nuti tuqnu meeseejiin diileet ta'e sun dhufee dhumarra nuuf seenee jira jechuudha. So haala kanaan aappicha al tokko gadi buufattanii eeyyama sadan sana kennitu sanaan booda wanni namni diileet isinirraa godhe isinirraa balleesse guutuun isaa dhufee as keessa seenaa jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeessu, arguu dandeessu waan namni isiniif barreesse haqa isiniin jecha laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akkasinirraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.